namni gariin la miidiyaan hin barbaachisu waraabbiin hin barbaachisu sagalee waraabanii gadhiisuun hin barbaachisu namni jedhu hin dhabamu kuni bid'aadha warri jedhu hin dhabamu miidiyaadha la diinii keessatti ittiin fayyadamuun wanni kanaan bid'aa godhu hin jiru kidmaa diinii islaamaa keessatti namticha tokkotu sheekha baadiyyaa keessa sahraa keessa otoo deemu waf jedhee dadhabee mucaan konkolaataa oofaa dhufe harka afoo dhaabeet harka afoo qabee naa dhaabi jeen mucaan dhaabee fi seensisee gaabbii nama seensise os seenee deemuu eegalan mucaan otoo deeman dheebotee sahraa gammoojjii keessa deemanii peepsii kana banatee dhuguu eegale mucaan maa inni kun jeen peepsiidhaa jeen wayita rasuulaa jiraa jeen sallallahu alaihi wasallam maal peepsii moo hin jiru jeen darbi kaadheen mucaan fuudheetumaan darbe amma otomaa deemu amma mucaan konkolaataa oofaatumaan idaa'a reediyoo banate maa inni kun jeen reediyoodha jeen maaliif fayyada ay akhbaaraa oduu ittiin caqasaa jira jeen wayita rasuulaa reediyoon hin jira jeen sallallahu alaihi wasallam hin jiru bid'aadha cufi kaay hin cufe mucaan otoo deeman konkolaataa keessaa oo qilleensa akka seensisu mucaan banatee qilleensi seeni maali kun akka qabbanoo yeekan laa oo awaan ta'eef qilleensi aanuu seenuu fi jeen wayita rasuulaa jira hin jiru dhaamsi kanurraa jeen sallallahu alaihi wasallam hin dhaamse mucaan amma aaree mucaan xiqqoo achi ofee dhaabeet sheekamee takkaa gabbuu adeen yoo sheetichi gabbuu hulaa as cufeet miilaan koottaa sheeka wayita rasuulaa makiinaan hin jiru jeen sallallahu alaihi wasallam biraa tare sheetichi duubatti hafee achi keessatti sahraa san keessatti hafee taa'e miidiyaan kun yeroo duraa hin jiru jennee yoo amma miidiyaa irraa fagaanne duubatti hafna waa hedduun akka akkasiin taane duubatti akka hafnee hin kufne insha Allahu ta'ala gahee kenna nu cufti kenna bahachuu